Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gaafii tokkoon gaafatanii turtanii karaa kiloomitirii miiliyoo akka gadhiifan akka jettanii mallattoo xiyyaan agarsiisaa jiru kanaa fi barreeffama barreessaa jiru kanneen barreessitanii akkatti fayyadamuu dandeettu. Kan nama tokko istiidiyoo youtube.com jedhamee isiniin danda'ama. Angaruu karaa kanaan seenee isinitti agarsiisaa jechuudha. Karaa saniin minna didee kiyya biraa keessanii seenuu danda'a. Karaa kanaan seentanii bakka xiyyaan isinitti agarsiisu kana bichaa fayyadamtu jechuudha. Pada waraabee kan kompiitara yeroo baay'ee isin garuu amma kan baasun aappii isin seensisaa kan jira kana seentu kontiinuu tuddisiisuu kan jedhu argatanii isa sarara seentuu jechuudha. Isarra seentanii boqotanii jettanii garaan isin fide gara fakkeenyaaf foloorii keessanii sa'aatii isin qabdanii waan hundi wanta gadaatti laallattanii jechuudha. Wanni isin fide bakka xiyya ol garagaltee jirtu xiyyaa isin maal barsiisaa irra dhooftanii si achirra dhooftanii jettan viidiyoo isin qalam viidiyoo keessanii isin erga jechuudha gara viidiyoo mobaayilii keessa isin qabdan jechuudha. Yoonni gara isin erga kun bakka xiyyaa agarsiisaa irra dhooftanii irra dhooftanii faayil sabsa irra dhooftanii achi booda ammoo gara isin dabarsaa gara viidiyoo keessaniiti. Kun viidiyoo bakka argaa jirtan kun viidiyoodha. Kan isinitti agarsiisuudhaaf eegale malee suuraa buufii miti viidiyoodha jechuudha. Kun bifa kanaan gara isin dabarsaa jechuudha. Yoonni isin dabarse kun wantoonni as jala hiriiramu hundi isaanii bakka asii jala jiru jechuudha. Hundi isaa jechuudha wanti YouTube irra nu barbaachisaa kamu wanti viidiyoo tokko jala nu barbaachisaa asirra jira. Riilistii mata duree viidiyichaa bakka wanti hundi jala jira jechuudha. Kanaaf kun sadarkaa kana arfanii kana darbitanii poostii gochuu dandeettanii kun sadarkaa afurtu jira. Sadarkaa arfanii isinitti agarsiisa jechuudha. Tokkoffaan fakkeenyaa fi maqaa itti barreessatanii waa hunda waan isa barbaachisu barreessatanii uffatanii isin isteettiin irraa ittisanii godha. Barreessee isin agarsiisa kun mata duree isaa fakkeenya barreessee isinitti agarsiisa jechuudha. Mata duree viidiyoo kana barreessitanii wanta jedhan dabalamuu qabu wanta itti dabalamuu qabu barreessitanii pileelistii keessa selektii gootanii viidiyoon kun kan daa'imman laaluu qabnu muka laaluu hin qabne kan jedhu sirra waa hunda sirreessitanii kaatanii ni keessattu. Next erga jettanii wantoota lamaan isin barbaachisaa ta'aa jiraachudha. Indiskiriinii fi kaapis bakka jedhu wantoonni lamaan kun baay'ee barbaachisaadha. Fakkeenyaaf indiskiriinii viidiyoon keenya kun namoota baay'ee akka laalamu sa'aatiin baay'ee akka gabaabaa baay'ee akka argatu baay'ee nu gargaara jechuudha. Indiskiriiniin kun maaliif indiskiriiniin kun viidiyoo tokkocha baay'ee jaallatamaa ta'e bilbila keenya keessa jiru chaanaalii keenya irra jiruu fi pileelistii keenya tokkocha irra hiinee sabskiraabii keenya itti hiinaa jechuudha. An ammaaf isuma pileelistii tokkoo fi sabskiraabii mata duree warnaa keenyaatti isin kan barbaaddan filattanii irra hidhachuu dandeettan tokkochuma irratti isin agarsiisuu barbaada waan ta'eef tokkochuma irra hidhee isin agarsiisa. Kunuuti fakkeenya piroofaayilii yuutuubii kiyyaa naa fide sanduuqa xiqqoo isin fide sanduuqa kana keessatti viidiyoo tokkocha filadhee irratti deebisa jechuudha. Viidiyoo as keessaa jechuudha gara chaanaalii keessanii isin ergaa chaanaalii keessan keessa kaaplood gootan keessa viidiyoo tokko filattanii irratti deebiftu. Pileelistii jechuudha fakkeenya pileelistii ta'e viidiyoo ta'e akka barbaaddan irra deebiftu. Lama yoo filattan irra filatamaadha. Lama pileelistii fi viidiyoo tokko isin gaafata jechuudha. Kun raayitiin ta'ee jira. Kajalaa kunis kaardisidha. Fakkeenya viidiyoon keessa kun taphataa jiru namni osoo ilaalaa jiru gara chaanaalii keessanii sun isin akka sabskiraayib isin godhuu barbaaddan waan tokko gubbaasanii barreessitanii viidiyoo tokkocha irratti fanniftu. Viidiyoon keessan sunis ammallee kan aplood gootan keessaa jechuudha. Tokkocha filattanii irratti hojjettu. Oduu gara chaanaalii keessanii isin dhuma viidiyoo kan laalu viidiyoo barreeffama ibsa yookaan viidiyoo dhufu irra dha'ee sabskiraayib isin gochuu danda'a jechuudha. Kanaaf kallattii kanaan sa'aatii yuutuubii keessanii illee ni guddata sabskiraayib keessanis ni guddata jechuudha. Kana isa kana sekondii feetan irra kaa'uu jalqaba irra kaa'uu dandeettan dhuma irra kaa'uu dandeettan kun horachuun lachuu raayitiin ta'ee jira. Jala kana dhufee bakka xiyyaa agarsiisaa irra argattan inni keessoo jedhamu kun illee raayitiin ta'a.
marsaa itti aanutti daballee jira. Marsaa itti aanu sekendii kudhanii nuuf kenna jechuudha. Sekendii kudhanii nuuf kennee sekendii kudhan san keessa hin laaqayaa ka'ee kana irra caalaa bakka irratti eeggachuu qabdu. Bakki kun raayitoo ta'e waa'ee isin hin dhibuu jechuudha. Kun deemaa jira, sarchi godhaa jira jechuudha. Gamaggamaa jira jechuudha. Viidiyoo kun koopparaayitii qabamu hin qabu ka jedhu ilaalaa jira. Laalee ka'ee raayitii naaf godhaa jechuudha. Bakka xiyyaa inni isin agarsiisaa jiru kana hundi keessan ilaaluu qabdu. Obsaan eeggadhaa dhiqoo isii obsa barbaachisaa obsaan eeggadhaa isiniin jira. Sarchi godhee xumuree ka'ee itti raayitii naa godha. Kun amma raayitii godhee jira jechuudha. Nan dabarsee jira. Ammallee neekistii jedha jala kana godhamee jechuudha. Akka sadarkaa kaanitti achi na dabarsu. Jala kana kan jirtu argaa jirtu neekistii jala kana tuqaa jechuudha. Asii bakka na dabarsee jira jechuudha. Raayitii naaf godhe neekistii tuqa ammas. Sadiinuu naaf raayitii ta'ee jira jechuudha. Amma viidiyoon gadi yommuu paabliikii jedhamu piraayiveetii akka hin taane asirratti adda baafachuu qabna. Dura paabliikii ta'uu fi piraayiveetii ta'uu isaa adda baafannee kaaneetti bakka jala jirtu sana paabliikii bakka jirtu tuqxanii jechuudha. Ani isinitti agarsiisu waan ta'eef paabliikii tuqee isinitti